Senati koni ma madawa marati Jaganne rantaru Duganna mawamti Gota misomati Kaengo tafarsa Irriba fayyiso Mebbifama jaarsa Ebbifama jaarsa Mayyantu Oromo Kan barate oli yaadasaa yoo ibsu biyya tolalisi jedhee yoo eebbisu saba Oromoolee tokko haa taasisu jedhanii teebbisu yaa korma koo yaa korma salaalee gubbaa yaa korma koo leenca qeerransaa dhalate yaa korma koo yaa korma misooma michuu yaa korma koo yaa korma hojiidhaan michuu yaa korma koo yaa korma koo yaa korma koo yaa korma koo ayyaan Oromoo isa bulchuu yaa korma koo yaa korma koo yaa korma koo yaa korma koo ayyaan Oromoo isa bulchuu Rakkinaan bisee ummata baadiyyaa daandii hojjechiisee riqichaan ceesise mootummaa beeksisee ummanni eebbise dirribaa fayyisoo lammii Oromtichaa sanyii warra jabaa kan lammiin eebbise kan biyyattiin beektu maanguddoo Oromoo dhaloota biyyaannisaa gargaaraa hiyyeessa ummata Oromoof maalumaan raawwanne mana barumsaa fi daandii illee ijaaranii kanarraan baatu abdaarii shawaata toltu obbo Dirribii eebbisee haatu ilma Oromoo bara fakkaatu ijaarsisaa mana barnootaa ibsaas galchee uummata isaatiif booruu ta'a miti dhaloota ilaala karaa biriitii ilaala karaa qeerransaa moojiin isaa nama gosa seenaa namaan dhagatinaa toon anaas ta'ee warri godinaa moojiin isaa kana barreessa.
illee yoomuu sindagatu seenan illee dirribaan indagatu seenan illee guddinni silaa hin hafuu ijoollee nuti waliin hojjenne dhiiroo nuti waliin hojjenne obbo Dirribaa Fayyisoo beekaa jaarsa Oromiyaa keenya beekaa leenca Oromiyaa keenya. Lammii keenya qeerransa sanyii mootii beekna abbaa hiyyeessaati keenya abbaa dhalootaati eebbisee uumaan eebbaa kennaa rabbii waan badhaasee hiyyeessa isaa beela baase.